eega jaalalli kana fakkaate eega obbolummaan kana fakkaate hamma wal caccabsinee dhiiraa dubartiidhaan xinnaa guddaadhaan simannaan kana fakkaatu owwaan bareedaan mi'aa'aan urgaa'aan obbolummaa dhiisee anu waan biraa maaliif an dubbadha reema waan obbolummaan qabduu fi obbolummaan islaamummaatii fi obbolummaan diiniitii fi obbolummaan biyyoomaatii fi obbolummaan olloomaa khayrii isiin qabdu miizana isiin qabdu islaamummaa keessatti silaa quba qabdu wal yaadachiisaa egaa yoo rabbi jedhe ustaazni keenyas Sheekh Abdallaanis saahiba keenya waggaa dheeraa waliin jirraa osoo biyyattii kana daraanuu ziyaaraa biyyattii kana daraanuu dubbisaa ijarra nuu baasaa utuu jedhanu adda rabbiin qaddaree guyyaa rabbi qaddare malen ta'uu amriin hundinuu kanuma isaati alaa lahul khalqu wal amru tabaarakallahu rabbul aalamiin amriinis kan kootii khalqiin kunis kan kootii karoorri waa hundaa kan kootii karaa nan baase malee wanni ba'u hin jiru wamaa tashaa'uuna illaa an yashaa allahu saniin irraa isinii wal gahuu dandeenye alhamdulillaahi rabbil aalamiin obbolummaan taariika dalaga obbolummaan seenaa ajaa'ibaa barreessa obbolummaan qabatama ragaa jiruun nama rabbitti amanee jannata kajeelu araarama rabbiin gaafatu waliin duniyaa irratti faayidaa guddaa argatu dhiisaati bineensa jannatan eegganne bineensa ibiddallee hin sodaanne bineensiree bineensaa dirqamni sarran jiru walaa jannataaf illee qopheeffamu ibidda rabbii jira sodaadhullee jedhamuun bineensa waan ta'eef kaadimee keessani malee taklifaadhaaf yookaan dirqamni sarran jiru garuu eega obbolummaan faayidaa guddaa qabaatte duniyaatti obbolummaa wajji jiraachuun nama bira darbee bineensa illee fayyada kuni ragaadhaan qabatamaadha obbolummaan jabeenya isiin qabduuf jecha osoo shari'aa isin beektan qur'aana hadiisa diinii rabbii jibriil namni jedhamu eega aadam abbaa keenya uumama ilma namaarraa jammare ergaa rabbii ka geggeessaa ture rabbiif nabiyyoota yedduu aadamii fi haga nabi muhammaditti sallallahu alaihi wasallam namni nabiyyii ta'ee ergamaa rabbii ta'ee ergaa rabbii lafa kanatti fide abbaa keenya aadam uumama ilma namaarraa jammaree nama meeqa nama 124 eeguma duniyaan kun dhalatte jechuudha yookiin eega ilmi namaa lafa kanarratti argame ergamaa hagamtu duniyaa kanarra dabre ergamaa akka nabiyyiitti 124 akka rasuulummaatti immoo rasuula jechuun silaa darajaan isaa nabiyyummaa bira dabree rasuulummaa argate waan ta'eef darajaan rasuulummaa jajjaba rasuulli immoo 310 wahii jaan 13 warra jedhe jira 17 warra jedhe jira jara kana hunda yedduu amanamaan jabaan kabajamaan jaallatamaan ergamaan rabbii fi nabiyyoota kana yedduu deemaa ture jibriili wayifan deemaa beekadha kuni seera shari'aa rabbiitii fi karoora diinii qajeelchuu amaanaa rabbii fiduu keessatti jibriiluma gaafa obbolummaa fiduu taate immoo malaayikaa biraatu ramadame subhaanallah kunis ragaa qabatamaadha يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن ممن كان قبلكم كان أخا يزور أخاه في قرية حديث إرقام ربي أمة إسن درة دبريكيسا قيمة وبلمان اتمود أبيك وان وبلمان اتم فايمتي بريفمت درجة إسن قبل نما tokkotu ergamee mana ofiitii ka'ee ba'ee obboleessa kiyya tokkon ziyaara jedhee rabbiif jecha nama jaallate ziyaaraa ka'ee manaa ba'ee akkuma isin obboleeyyan saahibban keessan ziyaaruu baatanutti
فأدرج الله وفي رواية فأرصد الله في مدرجته ملكا على صورة بني آدم ملائكة ربي براتي أجاجي ربين قيمة بلو يمالا نما تقوتو أبوليس سا آخرا ربي جتش جالتي زيارة دي ماجرا كينا قبجي ربي ملائكة أجاجي garuu inni gartee suuraa malaayikummaati yoo itti dhaqxe danda'ee sin ilaalu indua uumamni malaayikaa uumama addaati waan ta'eef irrifata namuma fakkaadhuuti ergaa koo itti naageessi yaa rabbiin guddaan Allahu akbar namichi gartanii karaa namichi itti dhufaa jiru keessa taa'ee suuraa bani aadam jinnii fi malaayikaa jijjiiramuu dandeettii rabbi kenneef ammuma waan barbaadanitti jijjiiramuu danda'a kanaaf malaayikichi namuma bareedaa wayii tokko ta'ee of jijjiiree salaamu alaykum abbaa balu jedheen qaalicha ziyaaraa deemu alaykum salaam jee nama si'aa jira eessa deemaa artan adhammoo jedheen ganda gamaa sana keessaa nama tokko ziyaaruu deemaa jiraa jedhe aadaa ilma namaa kana rabbi ni beekaami jennaan fahal kaana baynakumaa ni'matun tarubbuhaa galata dur walii ooltan wayii waan dur wal ziyaartan wayii isii kaffaluu deemaa hartaa jedhe isii namaa yedduudhaa fixuufi lakkii jeen obboleessan rabbii jecha jaalladhe malee gumaata wayii kaffaluu deemaan jiru jeen rabbumaa jecha mooji Allahu ahbabta rabbumaaf jaallatte والله الله أحببته رب ما يتشن جالت ليجي مال تفري أما دومي كاير غاغيسو مالي إني رسول الله إليك جيب أني غانا مامتي إرغما ربي ملايكا جدمو ربي نتساجد نميتش جالت سي جالت سين جدا الله أكبر أن إرغا كان في دودا وجين كو جده يو نميتش كان ملة تنجروني برسكا ملايكا داو علماء إسلاما مال جدن نمني توكو يو أر ربي جتشا أبوليس توكو ربي جتشا والجالة ملايكان برابو ستمون برباتي سوجا خلاص ختمين دفع شابان الرسي كامي ربي جتشا جالتشون قيمة إسين قبض ست ماميرا كونو إرغان سبرا غير الله أكبر توني فائدة إسي دراتي فائدة إسين برا رسول ربي عليه الصلاة والسلام خير إنسان التنواما دلودا هدو أكسو درجة جنة اللي نقراسسا أكا إلمنا ما كن أمما تتافتين أمما ججباتين أمما نفسية في شيطان ساتي اللولي ربي وفي قبري إيمان نساء قدتين قدري نساء ربي برقب سيفما فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة 100 درجة جنن ربي درجات إبتو كوك أبديجي بريشة دقي فدا درجات كرة تقط البؤون أكا سماواتي في أرضي غرغر فقاتيجي أولا نسنر بربادو أما أرضي في سمائنو يو أما ما بيكا ميرا مني ولي الرافقات نمي دكي سمايات آيقات دي بي جرا أما حتى جرمتي وني كنو يو ji'u magadirarra'u naannawa dhiyoo gadii kana malee sabaa biran geenya mamma warumti takka wal barrifnee dhufne jedhan sunuyyuu jechuudha yeroon jannata rabbiin sii kennu qadriin jannata argatuudha sirraa barbaadamu duniyaa targitu kana samaayiif ardii yeroo 100 jechuudha mee qabeenya rabbi ilaalaa isin jaran ardiif samaa'iin jedduunuu takkaa namni gartee qadrii isaa beeken jiru ardiif samaa'ii yedduu isin argaa jirtan yeroo 100 jechuun maaltu kana ol jira jechuu isin agarsiisa وما قدر الله حق قدره قدر ربي نمني أما ما بيك يدوغو ما نوسان قبر حقيقات وانما يلا يسوكي ساتوك ربي جنة سماء فردي يدو جرو درجات إبتو كوسي قبسي وفوقه عرش الرحمن سناول مو عرشي رحمن تجرى قادس عرشي مو علماء دافي أوليات دابتا وياك يا ما يوم لا ظل إلا ظل الله
obbolummaa rabbiitiin yoo qadriin hojii kan keetiillee si hanqise obboleessa rabbii jecha gartee jaallatte ka inni qadrii qabuun darajaa isaa qaqqabatta. Allahu akbar. Isin keessaa nama Abuu Bakrii jaallatu jira shakkiin qabu. Isin keessaa nama Umariin jaallatu jira. isin keessaa nama Abu Hurayra wa خالد وحمزة وأبو عبيدة وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد يا سلام أصحاب رسول الله سينا إساني دقيساني أكا إساني تديني كناف ربي يتشوف كنن دقيساني جرسنا يوجع لتن قدري جرسني تي وجه ربي سنقبسي سيسنو مال اللافة أنو مال اللافة كان يتشو الله أكبر هذا هو قيمة الأخوة في الله ربي يتشو بلومان نعمها قنقه قبض يتشو بليا ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الرسل يشفعون والملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمن يشفع من أهله 70 نسمة مؤمن توكيتش ربي تيامني غاف ربي ستقبله نما تربا تما فاميلي سر جنة قلفتا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام نما تربا تما قدرين اساس لا جنة ارغتون دندئن يا ربي يوات نما تربا تما أبلون أكاكو أكاكتشو أكاية بوليس سوما أدادا نام فدين انقلوا عن جنة بقى فدا في إني جنة الرعفور إني أولياء كوتي يا ربي قد جال الله إساهن دما يوجدشو ربين قدري وبلوما إني لفكا يكن لالا نمو الرئيسي دال لولا جرسون بين وانو بلوما كتو وانو بلوما غرغر فقيسو وانما همچو واول جبسيسو سحابي چاد لفا بلسائر ربي هرنوها برارو inni nama bira darbee bineensa fayyade ani isiniin jedhemmoo eega bineensi nurraa fayyadame antum min baabi awlaa isin immoo irraa haqatti qabdu bineensa isinirraa hafee bineensa ga'e miti maani imaan kun isin addunyaa fi akhiraa itti fayyadattu obbolummaa bineensi immoo asuma bichaatti wajjiniin fayyadata يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إنما يأكل الذئب من الشاة القاصية رئين قافت سين دفرمتي نياتمتو كيرنسان قاف قباديمتو الرجال يوم رئي والبرد آبتني فوه جدن كيرمسن بد أكاتيتو منياتا مو كيرنسي رئي شانتما سلفتنا دابدا يو چرا تفت اندن دوما مالتو سدوسكي نگرre سين بدatti نگرre akkana hidhee mataa qabatee gussoo jala taa'eeti akkana jedhee eeggatee dhokatee bar isii qobaa deemtu keessaa qabata yoo jarri wal duukaa fiigee burr jedhee wal duukaa feege kanuma hidhee ilaaleetuma dhiisee deema anan argeefuma kooti laakiin re'ee qobaa sii marrataa bosonuu qobaa sii marrataa deemtu mukuma jala taa'ee hafu godhee nyaata fakkeenyi tokkollee inni jira mammaaka arabaa afaan oromootiin illee garana qaqqabuun oolu arabaa fi ajamatu mammaakni sun bakka hundattiin dhagaye mammaaka addunyaati jechuu dandeenya akkaataa obbolummaan itti walganuun nama salphiftu irratti mammaakama akkaataa obbolummaa walii dhabuu irratti salphinni nama mudatu arabaa fi ajama irraa dhagaye mammaakasa yoo sin bira jiraates dabalataa haa ta'u maal jedhan araba biratti mammaakni isaa ukiltu يوم أكل الثور الأبيض جديا سانغا غراچتو غلغلا نياتا مسنا وادام متيجا كسان غوتوما اني سديتاني شفتن سانغون مالي كنا كنانس جري كنو چنقه غنما غلغلا غرتي يونو قوتتنولي الانغادان مالي نو غبني قوتان شفنا جاني جدان سانغواتين سدي بداغلن جان كوني فكينيا قرآن اللي فكينيا وانا ما قال شابر ضرب الله مثلا أرجيته ضرب مثل ربين فكينيا وانا ما قال شاف فكينيا فواقو دما أتشرانا من أكلي كبوا فيدا تجتشوفي سانغان سدين شفتمات ولي قالني منا بقتني بدات قالوا بربادن سن توكو أديدا توكو ديمادا إني توكو قراجة قالي ولي قالني إن شفنا ولين كني نوجا مرحبا ولين جاني بدات قالن جان بدات قالنيت أما
eega baddaatti galaniifuu gaa baddaa keessa gaa bineensa jiraa mire adhammoo isinumatu miilaan deemaa dhufee jedhee leencitti dhufee jedhan leenci alatti dhufee jedhu jarri hundinuu silaa walii galanii baddaa waa inni qabuun beekaniimi mataaf miila wal dabarsanii argitanii hundinuu fuu jedhaas dhaabate asiin yoo jedhanis gaafatitti dhufu yoo asiin inni hudduu barbaades mataa isa kaaniitu asiin dhaabata aboo akkitti siqan hin jiru jedhee leenci naanna'ee dadhabee biraa deeme ammas halkan kaanis hin dhufe hin dadhaban halkan sadaffaa hogguu dhufu leenciin kun qaayidaan isaa aqlii qaba jedhan isa gurraacha bichaa gara isa gurraachaatiin dhufee itti hasaasee jedhan afaan jarri waliin haasa'e nan gaafatina barii inni nu halkan hunda isinitti deddeebinee rafiitii isin dhowwinee jennuu fi sangicha saadii gama dhaabatu sana obboleessa keetii sanatu karaa darbuu nu dhowwe bakka fagoo irraa mul'ata atiif inni diimaan kun badaallee beektaa baroodhuma jirtu isin isa adii kana laalaa nuti sigaa gabuun bullu qaallicha adii kana ofirraan darbattanuu isin walii galtanii isa rafiitii isin dhowwee nullee rafiitii nu dhowwe kanaa jedhee gurraachattaa saaseedhan namni kun deemaa dhaqee waa'ee fataamti qaayidaan isaa achumaan inni isa diimaa gurratti jedhee si waan rafiitii dhabaa irruuf dhageesse taati maa inni jedheen maa qaallicha isa sibira dhaabatu adii sanaaf iyyuu rafiitii dhabaa irraamu shii maal wayyaree jedhe iluma jarri kaan dhufan fuu yonnee darbannee isachi kennina aniifatti naga'uma bullaa barsilaa jedhe jennaani maa yoo kana ta'e gaarafnee buluu wayyaa baroodhaa maal jedhee itti yaanne ninis qaallichinni adiin quban qabu jalaan itti malamee boolloon qotameera boolloon immoo hamtuudhaan qotamte namni siin nyaattu dura nama boolla sana qotee beeka waan ajaa'ibaati rabbiillee quraanatti maal jaa walaa yahiiqu lmakru sayyi'u illaa biahli rabbi warra fitnaa qabsiisu rabbi nun taa'isin hadiisatti illee maal jedhan ergamaan rabbi asara keessatti alfitnatu naa'imatun wala'ana allahu muuqidhaha balaan rafti nama dhaqee rafiitii irraa kaase rabbi haa abaaruu jedha balaa ofitti tuquun barbaachisaa miti waan qacceensaa musiibaa qabu dhaqxeen harkisin nageenya wanni fakkaatu hin jiru obbolummaa wanni fakkaatu hin jiru kanaaf walii galanii sangicha saadii achi darbatanii jennaan jarri koo nyaatee amma safuu bichaa halkan tokko achi dabarsee halkan lammataa deemaa dhufnaani maal barbaadan adhammoo jedhe maa yoo si ta'e malee inni diimaan kunis barbadaa isa adii irraa fagoo hin jiru yoo masa gurraacha dukkana fakkaatu kana ta'e malee ba inni diimaan sun isigaa oromoon maal mammaa kabeetta mana nyaatanii baran bira ga'anii beela'anii bakka waa nyaatan dhiisanii rafuu silaa jirri eessa dhaqu gara biraatu barbaadan dhani akkanaa annagaa argadhee nan bulaa yoo gartee inni kun na biraa ka'ee halkan kaan alani deebi'u isa kanas sasila wajjin lolaa jiran dhiisee darbatee achi kenne jedhan amma halkan biraatu iyyuu yedduun dabarsine hadhammoo qaxxitaadhuma gasaggasaa dhufan maal jara naannoo dukkana keessan jira akkamitti maal walii gallee jennaan bo maasii as dhaabatu aga bubullama akkam yaaddaati maal jechuu keeti ati koyyaa gaanan dhaammadhaa jedhe maal dhaammattaa jedhaniin ukiltu yawma ukila thawru al-abyadu an guyyaa nan nyaatame hadhaa miti guyyaa nan obboleessa koo isa adii sana ganee jedhe jedha namni wal kennuun waan ofii hafu itti fakkaata obbolummaa wal kennuun feetu wal fayyisuu wal bira dhaabbachuu wal kabuu wal jaallachuu walii liqeessuu waliin dhaabbachuu kanaaf hadiisa keessatti ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa ajaa'ibaa tokko lafa nuu kaan dura yoo wallaaltan malee obbolummaan fakkeenyisi kamathali ljasadi alwaahid bar silaa akka qaama tokkooti obbolummaan akka qaama tokkooti yoo bakka gadiisanii si kucha ammataadhaa si dhukkuba qoraattii miila si waraaneef mataan si naanna akkas ta'uu qaba mu'minni yaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam inni lammataa du'aa'ii osoo ati rafaa jirtu siree kee irra gangalataa jirtu obboleessi biraa sujuudii keessa sii kadhatu rabbi sii taqabbala maal kana bichaadha du'aa'ii ati obboleessa keetii teessee kadhattu malaayikaan du'aa'iin isaan hin deebin
ملايكان دعائين إساء قدم بونه قد تربي تقبلوا سن وان أبوليسا كيتي كدت سنة عالا كان كسياتي سرقدو سنجد ملايكان رب أبوليسو ما كيتي كدت شو بيتشاف نعمان أبولوما وانا كان جاني لكاني في تنيمتي كناف نمني أبوليس آخرا أبولوما ربي ولينقب دعائي دان دوبا وليادت قبينيا والغرغار حديث برا كان الرب ريدو كيست ومال جرن كما ربي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه وفي رواية حتى يقضيها كان الله في حاجته حتى يقضيها سبحان الله مي أنا دايون أبوليسا كي يتوكو حاجة إسادك دبو ويدك بنا چرادك وما توكو ويدك برا أولي لفما غروتو كلما بيچان چرا في بر ونن قبدوف ونن غرغار وما بيچو ويتوك شريان مو مالفا نوكاي نمني أبولوما داف جج ربي جج دايتي أبوليسا كي حاجة إسا حاجة نما دنو حاجة غافا اگرتے فولا کن کیکا نبیچا نما گرگرتو جر دیم سکے سوا ببرنے بر تو کو گاف تو کو نت دفیدی شیخو تا اکنا فکنا رکھتے جی بیالات یاسی میتی جنانی دعائی جمرے جنان دعائی میتی جی دعائی بودمان آدھا بلتنی وان دعائی چالو تو سنبرے جراجے ما انین جین نما سومالی تو کو بری گدان الراقبا بری تین الراقفلا جدین دفیجی dubbi jajjabduu miyam jennaan gaa yaa obboleessa koo nuti sheekota naggaadee miti daawaa rabbiitti jirra atuun beeytaa suuqiin qabnu maaliin qabnu waan akkanaatti hin jirru eessaan birrii haganaa sii fuudha jennaan wallaahi hin qabdani naan jedhe abbaa sanaa fudhatu inni birrii an hin beeyne naa beeku kun isa qabe eessaan qaba dararatti miin jedheen fuula bareedaa qabdanii hayyee maal sii godhuree jennaan naggaadicha kunno suuqii gamaasan suuqii Soomalee guddaa tokko na agarsiisa samma shayni mistira iman afaan Soomalee beeka shayni jenne akka afaan Soomalee beekuu fi akka ni gaafan biyya alaa jiru sana jaraan soddaa beek sheekichi suyyoo isin kalimaa tokko dhayxaniitti dubbattan birrii kana haree isinitti kennaannin beekaa je dhaqaatti na imarra naa fuudha je ha yaa akhi akkam je wallaahi bakka yookaan na qabbaraa je maal na ajjeesuuf namichi deema yookaan na qabbaruudhaa qophaa yookaan birrii kana irraa baasaa namicha irraa fuudhaati anamma yeella xiqqoo siinii yeellaa qaayidaan kiyya namichi nuu silaa birrii ammana ga'unatti hin kennu jedheetiin dhaqee gartee afaan Soomaleetiin salaamataa gaafadhee akkam gaa nagaa jedheetiin waa'ee birrii gaafachuu dinnaan wama quduraatii miti al tokko tokko wayitu si mudataa beektaa sheekota hadhamaa laajomtan naan jedhe afaan Soomaleetiin wallahi nama kanatti xiqqoo si haajomee dhufe wama akkanaati jennaan laaqmuu irra baanaan jedhe birrii barbaadee naan jedhe bara والله وما كبر تهون ولو جنان بقاو الربانا جد أقام في داجد بل هم بوتي أما دعاجر أنا متشمال جدوره أما مني برباد زان نتيمه لك كاي كا قدي شيء كان نسنين بيكا هو ده سنان جد فودين ده متشك كنده كمالو جدوره ركض يعني أنا ما مالين كريبه تاسبري نماكن بريجا نماكن نوتي فاجا سباسو لالانجرو إذا كوني بري دا دا يجون ناقله سبحان الله namni kun ajaa'iba ni qabu laal fuula kanaan intala namatti fuuta fuula kanaan birrii namaa agarta harkaan lakkooftee kennuu bichaa miti jechuun naa gale bar waan ajaa'ibaati fuula kanaan lubbuu badaa jirtu dhayxee jaarsummaadhaan gumaadhaan araarsita kanaaf aljaah fuulli kabajaan ulfinni qiimaa guddaa qaba isii kanas walii kaffaluu qabna walii gurguruu qabna jechuu kiyya barbaade karaan obbolummaa ittiin jiraachisan waan bicuu isinitti hin fakkaatin haqiiqa rabbiiti garuu irraa fayyadamnee jirra irra guddaa isaa immoo waan obbolummaatti yoo deebinee laalle birrii tokkollee sin kafalchiisu yeroo wayii sirraa fudhachuun ni mala jechoota wayii karoorsitee qajeelchitee dhayxee jiruu namichaa hayaata isaa qajeelchuu dandeessa gaaf tokko kunis waan ajaa'ibaati biyya sanatti namni birrii baankii kaata baankii hawaalaa jedha biyya alaa dhaquu jettee jaartiin tokko nama Itoophiyaati asliin isii araba gara Yaman kana biyya Hararii dhalatte birrii guddaa wayii doolaara wayii dhayxee baankii kaatte
birrii kana biyya alaattiin deemuudhaaf birriin kan isiiti maqaa nama biraatiin ittiin wajjiniin deemtee nama biraa ofitti qabdee wajjin deemuuf nama waraqaan isaa sirraa'e nama san fuutee dhayxee waliin farramte baankicha biratti maaliif jennaan keezii yookaan waraqaticha faayilii nama sii waliin farramtu kana qaba isin immoo birrii qooddee fi birrii koosiifin qoodaa faayilii kan keessa karoorfatte sanii wajjin biyya alaa baanaa jedhanii waan ta'e walii galan booda Ameerikaan ajaja baaftee nu namni nuti fudhannu faamilii dhiiga fattashnu malee fudhannu jettee ajaja baafte akka namni sobaan walitti faamiliidha jedhu kana fahamte achumaan qaallittii isii wajjin farramte sun dhiiftee biraa galte qaallittii isaan keenyaa kun anis nin beeka nama manguddoo wayiiti dhaqanii baankiidhaan birrii koo naa fidii jedhan birrii guddaa jennaan fuudhee faayilii ilaalee abaluu wajjin farramtaniimi nama wajjin birrii na bira keessanii farramtan san fidadhaa jedhe bar birriin kiyya kan kee ta'ee kan eenyuu ta'ee birriin kun anaaf abalutu asii baasuu dandaa'ettanii firmaan keessan lamaantu nu bira jira fida qaallittii isin sun silaa birrii keessa sumuuniin qabdu keeziin jirritti walii galee baddeemi dirridawaatti qaata biraa galte amma qaallittiin itti dawwalanii bar birrii sana baafachuun dadhabee kottu kaa jedhan jennaan an biyyuma sana ijaan arguun barbaadu birrii sana gimmaashin sii kennaa kottu yoo hunda sanaa kennitan hin dhufu biyya sana jibbe biyya sanuu waggaa meeqan itti gubadhe aarteetti siin amma jaartiin achi dhaqanii manguddoo bira dhaqanii poolisii bira dhaqanii baankiin seera isaatii lakkii nuti hin dhaqnu jennaan namni wayii tokko namni nama beekaami sheeyalii jimmaa sheeyalii bira dhaqxeettaa jennaan sheeyalii masgiida keessatti qaraa'isuu malee waan akkanaas isaa beekanii miti dhiiseetti meenuma dhaqati jedheen gidduma kan akkana jaa dhufanii qaallittiin nattaasaanii jennaan anis seericha nan beekaa firmaa namaa cabsanii seera cabsanii birrii baankiidhaa baasuun hin danda'amu bara akkanaa rakkoodhaa yoon dhaqillee jarri namatti hin kennu mannillee ummata soomaleeti akkanaan jeen jaartiin haasaa beekanii sheekota dhayxanii naan fuudhinaati dhaqaa naa dhabaa jedhan maal jette an dhaqaa naa fuudhaan jedhu nama hedduu gurguddaa biraatu itti fideen dhabee ijibbaata isinis dhaqaa naa dhabaa jedhan dhaqee dhabuun dadhabaare hundi waan ajaa'ibaati amma gaayee dhaqanii dhabuu taate laaftuudhaayyoo amanaan isaa xiqqoo gabaabaadha jeetiin dhaqee bar an dhabuun dhaqe malee fuuchuun dhaqne rabbi immoo waa biraa hojjeta namichi Muhammad Arab jedhanii maqaan isaa yaa Muhammad Araboo qorniyoo maanta sharee baan chabinaa yaan jeen afaan isaanii gaal tokko keessan isinii buusaa sila maqaa dhahanii shari lama chabin karoonaan jeen maanta waan chabinaa yaa baaneer hayyee buuyyir Muhammad oo lacag adiga ku dhiibattee baa jirtaaye anina waa odee damiin baan kan noqonaayee lacagteeda usiin jedheen nama birrii si bira kaate sana amaanaa isaatii birrii isaatii ana beekaa waan beekuufan dhufe yoo itti gaafatama taate in gaafatamaa birrii sana kenniifiin jeen irra jaartiin beekuu sin beekaa beekadhu na beeki ka duruu na beektaan jeen mattaawaqaa keessan kennaa mattaawaqaan itti kenne an dhugaa se'aan jiru mattaawaqaa koo fuudhee footokooppii kaatee waraqaa keessa kaatee birrii hidhee natti fidi hayi kunoo qaallittiin haati birrii sii kana ani siin beekuu jedhe isinittiin kenna gaafa namni biraa dhufee firmaadhaa na gaafate isinin gaafadhaa yoo itti amantan itti seenaa yoo itti amannellee dhiisaa anamma jaartiin birriin kan isii ta'uun hin beeka yoo anarra gartee birrii kanan fuudhin dhabaa jirti birrii kana masuuliyyaa feete itti gaafatamaa taatu jedheen birrii irraa fuudhee jaartitti kenne jaartiin gammaddee maal jette beektaa shafa'aa guyyaa qiyaamallee isin eeggadhaa jette a'uudhu billaahi mina shaytaani rajiim Allahumma anta abdii waana rabbukaa san taate wanni obbolummaadhaan namni walii godhu waa guddaatu jira yoo niyyaan gaarii ta'e kanaaf hedduu rabbii wanni inni wal bira nama kaa'eef wanni gartee rabbiin ittiin nama gargaaruudhaaf wal bira harki taraa wal dhiqaa namni namaan nama ta'a namaan jiraata haajaa kan kee yoo ati obboleessi kee keessa sii dhaabat ani immoo haajaa kee keessan sii dhaabadha yoo rabbi jedhe osoo bulchaan aanaa kanaa bulchaan godina kanaa baabalu wama haajomte mee kottu ma biiroo mangistii haa ta'u eessa haa ta'u siif hin fixaatii arrawaa takka yaadinii kottu siin jedhe namumaa bar waan inni danda'uuf waan inni hin dandeenye jiraami eega bulchaan godinaa si yaami haajaan kiyya baateettee gammachuu hammamtu sitti dhaga'ama yoo rabbul aalamiinaan immoo haajaa obboleessa keetii keessa dhaabatte ati ani immoo kan kee keessan sii goraa
yoo rabbiin nuun jedhe waan bicuudha jiran kanaaf obboleessa ofii bira dhaabbatanii obboleessa ofii harka qabuun rabbul aalamiinaatu harka si qaba subhaanallah kanaaf hammam obbolummattii kanarraa fayyadamnee jirra jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya rabbul aalamiinaan subhaanahu wa ta'aalaa obbolummaa keessatti waan darajaan isii gurguddoo taate waan agartee malaayikaa du'aayii sii kadhachiisu waan tokkummaa kana gannamaa dhaabee nageenyaaf obbolummaa gajjabeessu shari'aa waan itti nu waamin hin qabu mee kottaa islaamummaa shananitti deebina islaamummaa shanan isin harkaa qabdan kana kulli isaa tokko tokko yoo isin laaltan arkaan islaamummaa shanan ka ijoollee nu haffasdee amma harkaa qabna namni waa meeqaan islaamummaan isaa gad dhaabate waa shaniin jaaramaa jenneemi shahaadaa tokkittii duraasa yoo taate male iqaamu salaatii keessatti warka'uu ma'a arraakiciina jama'aa malee gad hin dhaabanne soomana dhufe وأتموا الصيام جد كتب عليكم جد بلفظ الجماعة زكاة دفع وآتوا الزكاة جد حجي تاتو زكاة تاتو عمرة تاتو صومنا تاتو مال الرجال وبلما دا في جماعة دانك جي سورة جارم سلام ما دمتنو يونو لالو ونمان اسلام مان كي يشنن التنوى ماجرو وبلما وجمالين تاتو hadda amma fakkeenya keessummaa dhufaa isiniin jedhan Sheekh Abdallaa fi Sheekh Shifaanii fi jamaan osoo namumti lamaa sadii bichaan as teesse hammam tokko namatti dhaga'ama yoo isin akkana masgiida guuttanii dachii garagalchitan yoo isin akkana obbolummaadhaaf baatanii bakka meeqatti ijoolleen makiinaadhaaf matooraaf baajaajiidhaan wal dhahaa dhufan hagam takka ruuhiin namaa ragalfata هذه نعمة الأخوة ولذة الأخوة الإسلامية والإيمانية لزانا كناكن وننو تدمني الرقودان obbolummaa dhabuu malee masgiidni kun amma soo obbolummaan keessan hin jiraanne masgiidni kana fakkaatu isaa dhufu inni kaan dhagaa baate inni kaan birrii baate inni kaan yaada baate inni kaan qalamiin dhufe inni kaan waraqataan dhufe inni kaan ta'abiin dhufe humna isaatiin kanaan khayriin akkana ga'u gad dhaabbatee sababaa jannanni keessan gad isinii dhaabbatullee rabbi kana taasisa allahu akbar kanaaf obbolummaan irraa hafe malee hagan dubbadhe kanarraa ka caalutu hafe malee haga namma haasaye kana bichaa miti jechuudha obbolummaan islaamummaa ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rasuulallee waan isaan haasawan hadiisa ajaa'ibaa ka amma silaa osoo imaanni keenya akka barbaadamutti guutuu ta'e taate imimmaan nurraa dhangalaasu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أصحابه وياتو كوسو صحابة إسانيتي والإنتانو هاسا جبتو تكو دبتا واي كيسا أما إسن كان وقاكم أبدبا فريق فرطمي جادر واي ما كينيا مو واي كينيا نولا لتوان تايف صحابان غرغدا لبو في كفلي في ذاك نفسي وروحي جدول لين كنو إسان برتا هاسا بريدو سن كيستي مال جدن وددت أن أرى إخواني الرد إبو قدا تكون الجراجة مال إبو التمال بربادن سنيف قونا جاني سننا قدودا دي سنيمي مال إني أبولي ينكيين إبو دي أبولي ينكيين أرقو بربادي مال نو أبولي ينكي سنيمتي إسني وجه كفنا إسني وجه كاني وان اسم برباد الروحي كينيا في دا إسني قونا متي لا 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 أنتم أصحابي إسن صحابو تكيّا إسن صاحب بنديني ربي وجه قدموا ربي إسن قبسي أما إخواني الله أكبر أبوليين كي يجتون الذين يأتون من بعدي ور آخر الزمان نفسنيجي وإن أحدهم تكون سانيجي رسول ربي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ميلا لا دبيك يا جران وصو حقيقان إيمانا كنو كيسا قد دابته تكون سانيجي رسول ربي عليه الصلاة والسلام قدري نساء أجر 50 منكم جدابر جنان تكو دبين قالوا في الأبدي أجر 50 منهم جتني جين لا أجر 50 منكم أنتم tokkichi isaanii obboleeyyan kiyya sun kaan dhabe sun
ajrii keessan nama 50 qabaa barjaan sahaabaa rasuula rabbii ta'uu wajjin ajrii 50 isaanii mazzana tokko as keessaa jechuudha meelaala dubbii kana maal yaa ergamaa rabbii dubbii nama nagahuu jedhanii maal jedhanii rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam antum isin warri naa wajjin jirtan tusaabuuna watasbiruuna bii musiibaan keessaniif rakkoon keessan anatu isinii wajjin jira isinii wajji baata wa inna ahadahum tokkoon isaanii immoo jee rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam la yubtalaa fattanamee mokkoramee hidhamee tumamee azabamee nama uf jedhuun hin qabuu barjan rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam meelaalaa isin وإن أحدهم لآخذ دينه كآخذ الجمر أكنا مجيمي بالدار كقبته نقوب جدين قطو برديني ساجة رسول ربي عليه الصلاة والسلام همم تكو ديني كي نقبني همم تكو بلومتي كنا قد نابني جرى يا بلينكي ور رسول ربي إسان أرقوها ونيبر إسني سمى إسان أرقوها واجرتن أسأل الله العلي القدير أن يجمعني وإياكم مع رسولنا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا وقدوتنا في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة كي نعمري زاني كسر ربي بركانو فقط سوچي زاني كسر ربي بركانو فقط ديمس زاني خلاصة تقول في ربي هكي بلوف الدنيا رتس جمدا جراتني آخرات تسمو كان جمدا ربي نفتاسسو درجة جنة دبتاو ترنسنا الرؤلانا درجة سنا ربي نفكاو نس مولين ديني كان سريت ولين وجنن الرات قبل مي نس أش ربي إسانما ولين ربي نهاكاو ولما نمولا رسولك إن صلى الله عليه وسلم ولا رسولك إن ساني ولين ربي نهاكاو حوضي رسول ربي رتي صلى الله عليه وسلم ربي ولين نهاكابو قادسا إساجلت ولين ربي ولين نهاكابو اسلمنا كينيا كنا رغانو تاسيسي نورا تقبلي دواما منو كينيا كرتي دوني رتي كافم ربينو تاسيسي ورا ولين جنة سينو ربينو تاسيس نما كينيا غاري سابيتشي كيسا كان جنة تاغو دي غاري كان بدا غوچو ربنا جانو عباس غاري نما متتاي غاري نمو مشورا تاو متي اندي كينيا مشورا ربينو تاسيس كناف TV Hamiltonis karaa dheeraa kana ka'ee nu waliin sagantaa dheeraarra turanii buunoo beddellee dhufanii achi keessa turanii achirraan sagantaa dheengadda mattuurra jiru mattuurra ture sanas waraabuudhaaf yeroo dheeraa nu waliin turanii achi immoo in nuffine utuu wanni meeqatti jiru yeroo ammaadhaa fuuldura ramadaanaa jirra silaa galanii kan waan baay'ee hojjetan abadan sagantaa daarimuu dhiifne hin deemnu jedhanii gubbaadhaa isimmoo doktor Muhammad Saleh ونني تجافة مان تي في هميلتون قبادة قديت بالبلاني داريمو أنو هاجانتي بايتين نانن الرافي سلانو الرانا بو داريمو رانا نسانا سندورا رفاني فا كورسي كن ناتوران جتشور اسم بيكو سنجالتو على السلامة تنايماتي تي في كن يغارو لك اجرا داوتي جرا قرصي إلالي deebi umale jedhaniitu iyyuu karaa dheeraa kan akka jarri laffaanii dhufan godhanii kanaaf maqaa mana maree muslimootaa godina kanaatii fi maqaa ummata muslimaa aanaa daarimuu kanaan guddaa isaan galatoomfannaa galatoomaa isaaniin jennaa rabbiin isaaniillee arras addunyaattis darajaa isaanii ol kaasee akhiraatti darajaa isaanii rabbi ol kaasu TV Hamilton kana immoo rabbi nuuf haa guddisu TV biyya keenya keessa jiru keessaa TV guddaa TV beekamaa rabbi nuuf haa taasisu rakkoo adda addaatti jirus immoo furmaata rabbi haa godhuufi yeroo ammaadhaa egaa sochii guddaarra jira kunoo biyya keenya kanallee daarimuu kana keessattuu namni baay'ee dhufee akka kanatti ka TV islaamaatti as dhufee takkaa namni nama keenya kana beeksise hin jiru jarri arrasu keessatti argamu waan ta'eef warra shemuusaallee isaan immoo manaajiraa TV Hamilton shemuusaa Jamaal kunoo nu keessa jiru hin beektu warri TV Hamilton daawwattan waan isaan hojjetan sana hin beektu amma isaantuyyuu kunoo warra kana lamman fudhatanii dhufanii
obboleessa keenya Yuusufii fi obboleessa keenya Fu'aad jedhamu jarri isin kaasaa jiran kun jarallee kan jannataa rabbi nuuf taasisu umurii jaraatti rabbi barakaa nuuf taasisu hojii jaraatti rabbi barakaa nuuf taasisu Sheekh Muusaa Jamaal hayaata isaa guutuutti rabbi barakaa taasisu akkuma kana deemee addunyaarra naanna'ee kan islimnaa beeksisu muslima beeksisu rabbi haa taasisu hojii jaraatti immoo kilaasa rabbi nuuf taasisu egaa waan amma dhaggeeffataa turreenis rabbi nu haa fayyadu obboleessa keenya Sheekh Sa'iidiinis baay'ee qabsaadha durirraa kaasee ijoollummaa isaarraa kaasee namatu qabsaa'u rabbiin asii fuudhee biyya xaaliyaanii geessee innis immoo yoo namni xaaliyaanii beeku as keessa jiraate xaaliyaananyaadhaan daawaa gochuu danda'a alhamdulillahi rabbil aalamiin gaaf tokko xaaliyaanonni wa'ii aratanii gara mattuu kana dhufanii jennaan jarri xaaliyaananyaa malee hin beekanu isa nuu toroggomaa turan jechuudhaami oromiffatti nuu toroggomaa turan waan immoo asii immoo manni jedhu immoo xaaliyaananyaadhaan jedhatti maa turanii alhamdulillah nama qooqa adda addaa beeku nama adda addaa keessummeessuu danda'u addunyaa keessummeessuu danda'u nu keessa jira alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaafuu inshaallah arraa nu haa ga'u salaannee isinis nu jalaa dadhabdu jarris immoo nu jalaa dadhabu karaa dheeraa deemanii dhufanii waan ta'eedhaaf karaan keenya kun amma Sheekh Sa'iid nuuf hojjetamu jedhanii hojjetamaa jira irra jira akka inni takkattu galma nuu ga'u malee inshaallah karaan achi supheerraa kaasee amma kun wallaggaan ga'utti qelleen wallaggaatii walitti hidhamutti yoo rabbiin jalqabame akka inni irra jiru isinis laalaa turtanii garuu daddafee nuuf hojjetamu rabbiin nuuf gargaaru jechuutti daballa deebi'ee immoo asiis karaa asirraa kaasees immoo amma beenaa bakka warqii sanattis immoo asfaaltii rabbi nuuf galchu achirraan soorirraa kaasee immoo amma gimbiittis immoo asfaaltiin hin gala jedhamee qaata dubbatamee gubbaadhaan gamaan nu jalqabee jira wallaggaan gimbii keessaan asfaaltiin dhufee as naannoo Iluu Baaboor nu ga'eera Iluu Baaborittis algee aanaa algeerraa kaasee amma sooritti immoo kan inni yeroo gabaabaatti dhumu rabbi nuuf taasisu erruma jiramaa galmaan rabbi nuuf ga'u erruma jiramaa galmaan rabbi nuuf ga'u waan isiin dhabde daarimuun waan isiin dhabde hundayyuu khayrii hundayyuu rabbi walitti nuuf qabuufi sherrii waan immoo daarimuudhaaf hin tolle aanaa keenyaaf hin tolle rabbi nurraa haa deebisu inshaallah ammas itti gabaabsineetuyyuu yoo rabbiidhe salaannee jarri dhaqanii boqatanii arraaf amma dhageenyetti rabbi barakaa nuuf taasisu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته